Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoo jechuun itti jiruun milkaa akka jiru hime. Jaarmiyaan obbo fuula miidiyaa hawaasaa isaa gama Tiwiiteraan haleellaa tibbana Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti duula cichoomina kaayyoo jechuun gaggeesseen milkaa'u eereera. Akka kanaan guraandhala 7 bara 2025 ajajni kibba ba'aa obbo aanaa muneessaa heeban dhubboo fi heeban luuqichaa irratti lola gaggeessee loltoota mootummaa 23 ajjeese kanneen 13 ta'an ammoo madeessu eereera. Guraandhala 6 bara 2025 ammoo achuma aanaa jajuu ganda soqee booqichaatti duula gaggeessuu loltoota mootummaa 3 ajjeesuun 5 madeessu hime. Dabalataan ajaja zoonii Arsadee jalatti ammoo guraandhala 7 bara 2025 aanaa Fantaallee Galchaa keessatti duula waraanaa gaggeessee loltoota mootummaa 3 ajjeese kanneen 4 ta'an ammoo madeessuu caqaseera. Walumaa gala haleellaa gidduu kana gaggeessaa jiruun bakkeewwan hedduutti injifannoo argachuu obboon caqaseera. Akka gabaasa kanarraa hubatamutti baatilee kana keessa lola jabeessuun miseensonni waraana mootummaa hedduun faca'aa fi keessaa baqataa akka jiran ibse. Hir'inaa waraanaa isa mudataa jiru guuttachuuf mootummaan humnaan uummata ukkaamsee gara waraanaatti geejjibsiisuu itti fufuu isaa caqaseera. Konkolaattota lixa Oromiyaa irraa uummata humnaan gara waraanaatti fe'aa akka jirus himee jira. Obboon amma galma isaa ga'utti sochii taasisu cimsee kan itti fufu ta'us waadaa galeera. Mootummaan tarkaanfii abdii kutannaa fudhatus qabsoo bilisummaa cimee kan itti fufu ta'uu dhaamee jira. Waan tarkaanfii obbo kana ilaalchisee gama mootummaan yaadni laatame hin jiru. Oduu keenya itti aanuun nageenya waaressuuf aarsaa barbaachisaa hunda ni kaffallaa jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 6ffaa kaleessa gaggeessee jira. Yaa'ii kanaan muudama haaraa kenneera. Haasaa walga'ii kanarratti taasisaniin obbo Shimallis Abdiisaa namni ogummaa 3-4 hin qabne jireenya boriif iftaan dhufu injifachuu hin danda'u jedhaniiru. Hawaasa ogummaa hedduu qabu horachuuf hojjetamaa jira ka jedhan pirezidaantichi ammallee uummanni keenya ogummaa isaa cimsachuu akka qabu dhaamanii jiru. Yaada biraan pirezidaantichi kaasan uummanni keenya kanaan dura garbummaa diduuf falmachuu irra ture jedhan. Kan amma ammoo sirna ofirraa kuffifne san jaarraa tokko ol nurra ture hundeen buqqisuun sirna ijaarrachuudha jedhan. Sirna ijaarames tiksuu akka ta'etti kaasaniiru. Obbo Shimallis haasaa isaanii keessatti kaayyoon keenya sirna kana tiksuudha jedhan. Sirna PP ijaaruu, sirna san jabeessuu fi aarsaa barbaachisu akka kaffalan dhaaman. Dubbii isaanii mormitoota gowwaa jechuun qeeqaniiru. Warri ofii gowwaa ta'e nuun akka gowwaa taanetti nutti quba qabu jedhan. Hoggansi keenya Dr. Abiyyi kuffisuun uummata Oromoo hoggansa malee hambisuuf hojjetus jechuun qeeqaniiru. Yaa'iin caffee Oromiyaa kaleessa gaggeeffame kanaan obbo Shimallis warri baarootumsaa fi hayilee fidaa nyaate hoggansa keenya Dr. Abiyyi dhabamsiisuuf hojjetaa jira jedhan. Jarri eenyu akka ta'an garuu ifatti hin dubbanne. Pirezidaantichi kaleessa diina waliin taatanii uummata keenya nyaattaniittu har'a hin danda'amuu jedhu. Yaa'ii kanaan rakkoon bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ijaarsa daandii, rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu, dhiyeessii raabsaa boba'aa, kaffaltii gibiraa, kenna tajaajilaa, hanqina barsiisaa waliin wal qabatee jiru dhimmi nageenyaas xiyyeeffannoo argachuu akka qabu miseensonni kaasaniiru. Yaadaa fi gaaffii dhiyaate irrattis ibsa bal'aa kan kennan pirezidaantii Shimallis hojiilee hawaasa naannichaa fayyadan hedduun hojjetamuu fi cimee itti fufu ta'uu dhaamaniiru. Walga'ii kanarratti haasaa akka taasisan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma nageenyaa irrattis dubbataniiru. Nageenya waaressuuf jecha aarsaa barbaadamu hunda kaffallee fageenya barbaadamu hunda imallee madda wal waraansaa gogsinee shirtootaaf shira isaanii qolannee imala keenya gara ol ka'iinsaatti ni ceesisnaa jedhu. Uummanni keenya gidiraa guyyaan irra gahaa ture irraa ka'uun farda luugamee qotiyyoo camadee gaammee baasee dargaggeessatti qambara hidhee akka aadaatti waamicha taasisaa tureeraa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummataa eeyyantaa guutuun fudhachuun qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gaaffii nagaa simatan wajjinis waliigaltee nagaa mallatteessuun boqonnaa haaraa saaqeeraa jedhu. Obbo Shimallis akkasaa jedhan malee Oromiyaa keessatti ammallee nageenyi waaraan dhufuu hin dandeenye. Hawaasni bakka garaa garaatii gidiraa waraanaa keessatti kufuu danda'eera. Inumaa caasaan bulchiinsa mootummaa aangoo dahoo godhatee miidhaa uummatarraan gahu hammeessuutu himama. Gama kaaniin dhimmi obbo Shimallis Abdiisaa kaasan waa'ee hojii dhabdummaati. Hojii dhabeeyyii miliyoonaan lakkaa'amaniif carraan hojii akka uumame dubbataniiru. Kanas yoo ibsan carraan hojii dhaabbii miliyoona 1,300,000 uumameeraa jedhan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa. Akka haasaa kanaatti hawaasni keenya ogummaa gonfachuun dorgomaa akka ta'u gochuuf ogummaalee adda addaatiin namoota miliyoona 1,600,000 oliif leenjiin ogummaa kennamuu ibsan.
Akkuma kana yaa'ii caffee taa'amaa jiru irrattis dimokiraasii dagaagsuuf bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjechuu barbaachisas jedhaniiru. Afaa yaa'iin caffee Oromiyaa adde Sa'aadaa Abdurramaan gama isaaniitiin dimokiraasii dagaagsuu fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuun dhimma xiyyeeffannoo qabu ta'uu himuun nageenyi dursa argachuu akka qabus dhaaman. Bu'uurri hawaasaa maatii ta'uu himuun badhaadhina sadarkaa maatiitti mirkaneessuuf nagaan utubamuu qabaa jedhu adde Sa'aadaan mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha nagaa taasisaa tureen waliigalteen nagaa taasifameef kan hawwaatan galateeffachuun qaamolee hidhatanii bosonatti hafaniifis waamicha kabajaa dhiyeessaniiru. Ta'us ammallee mootummaan akkaataa nagaa waaraa fiduu danda'uun osoo hin taane haasaa siyaasaa akka furmaata wayaabaa uummataaf argamsiisuu hin dandeenye dubbachuu itti fufe jechuun namoonni hedduun qeeqanii. Oduu keenya itti aanee harkaa qabnuun Abiyyi Ahimad waraanaa fi waldhabdeen ala jiraachuu hin danda'u jedhame. Itoophiyaa keessatti nagaan akka bu'uuf fedhii kan hin qabne Dr. Abiyyi ta'uu barreeffama miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaa katabaniin Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsaniiru. Namni siyaasaa kun akka jedhanitti Abiyyi Ahimad waldhabdee fi waraana malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafis nagaan akka bu'uuf fedhii kan hin qabne ta'uu ergaa kanaan ibsan. Ragaa lola jaallachuu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad taasisuun kalafa kaaniin ammoo waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka hin oolle taasifamuu eeran. Itti dabaluun Dr. Tsaggaayeen mariin waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamaa ture addaan cituun agarsiiftuu gara biraa ta'uu himan. Humna hidhatee naannoo Amaaraa keessaa lolaa jiru waliin mari'achuuf fedhii dhabuu fi walitti bu'iinsa humna qofaan furuuf carraaqqiin inni godhu amala sodaa nagaa cimsee mul'isudha jedha barreeffamichi. Waraanni akka hin goolabamneef shira adda addaa xaxuun biyyattiin gara nagaatti akka hin deemne taasiseera jedha. Olola facaasuun hammeenya babal'isuun kun hundi mallattoo Abiyyi waraanaan malee jiraachuu akka hin dandeenye hubachiisudha jechuun Dr. Tsaggaayeen ibsan. Doorsisaa tibbana uummata Tigraay irra ga'aa jiru kan kaase hayyuun kun akeekni naannoo Tigraay keessatti waa'ee waraanaan babal'isuu fi ergaan Finfinnee taa'amee nagaan akka bu'u waamichi taasifame jedhamu hundi yaalii waraana bifa haaraan eegaluu keessaa tokko akka ta'e barruu kanaan caqaseera. Sirni kun itti yaadee uummata shororkeessa jechuunis ibse. Kanaaf humna nagaa balaaleffatu kana aangoo irraa buusuuf qabsoo taasisuun tarkaanfii filannoo hin qabne ta'uu Dr. Tsaggaayeen akeeku. Yaalii nagaa taasisuu kan hin qabne bulchiinsi Itoophiyaa amma haala kanaan itti fufuurra nagaa osoo filatee gaarii akka ta'es ibseera. Akka Dr. Tsaggaayeen jedhanitti sochiin qabsoo nagaa buusuuf godhamu dhimma yeroo ammaa kana hundaa caalaa cimaa ta'edha jedhu. Faashistoota biratti waraanni mala nagaa buusuuti jechuunis kan ibsan Dr. Tsaggaayeen siyaasa waraanaan ofirraa ittisuun akka hin danda'amnes caqasanii jiru. Oduu keenya itti aanuun naannoon Tigraay waraana haaraa simachuuf qarqara irra jirti jedhame. Naannoo Tigraay kan waggoota lamaaf waraana hammaataa keessummeessaa turte erga waliigaltee araaraan gara tasgabbiitti dhuftee as hanga tokko nagaatti deebi'uu dandeessee turte. Ta'us torban darbe keessa haalli dhaga'amaa ture naannichatti waraanni bifa haaraan dhalachuu mala jedhamee sodaatameera. Sagaleen Jarmanii Dochoobeleen akka gabaasetti naannoon Tigraay waraana simachuuf qarqara irratti argamti. Dhibdeen TPLF gidduutti dhalate dorgommiin aangoo ka'umsa waraana haaraa fulaa banuu akka danda'us gabaasichi eereera. Nageenya dhabuun kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay guyyoota muraasa darban keessatti haalaan dabaleeraa jedha maxxansi Dochoobelee. Lammiileen Tigraay hedduun waldhabdeen siyaasaa TPLF gidduutti adeemaa jiruun shororkaawaa akka jiran marsariitii isaan ibseera. Haalli torban darbe naannicha keessatti deddeemaa ture waraana waggaa 2 dura lubbuu lammiilee 600 olii galaafate akka haaraatti ka'uu danda'a jedhamuun sodaatameera jedha. Qilleensi waraanaa naannichatti bubbisuun kun ammoo uummata daandii nagaatti deebi'uuf abdataa jiru yaaddoo biroof saaxiluu isaa Dochoobeleen ibseera. Sababa waraanni eegaluu mala jedhuun lammiileen Tigraay bu'uuraalee jireenyaa barbaachisoo gabaarraa bitatanii ol kaawwataa akka jiranis himameera. Manni baankiis torban darbe naannicha keessatti baay'inaan namaan raafamaa akka ture ibsameera. Wayita qaala'insi biyyattii raasaa jirutti akka mudataa jiru Dochoobeleen ibseera. As Tigraay keessatti sodaa guddaatu jira jechuun jiraattuun magaalaa guddoo naannichaa Maqalee kata'an Mireessaa Gadaay riippoortera Dochoobelee Miliyoona Hayilesillaaseetti himuus ibseera. Uummanni Tigraay ammallee waraana isaa darbeen akka malee dhiphatee jira. Kana irratti ammas wayita waa'een waraanaa lallabamuu eegalu uummanni rifachuu danda'eera jetti. Hokkorri waraanaa naannichatti ka'uu kan uummata balaaf saaxilu ta'us himu. Hawaasni Tigraay waan waraanaa dhaga'uu fedhan qabus jedhan. Waraana gidduutti hundumaan miidhama. Bu'aan waraana irraa argannu hin jiru jechuun jiraattonni akka itti himan maddi oduu kanaa kun gabaaseera. Inuma aangoorraa wal buusuu qondaalota naannichaa fi walitti deddeebisni taasifamaa ture hawaasa naannichaa yaaddessuu isaa gabaasichi caqaseera. Oduu keenya birootiin Sudaan Kaartuum keessatti
Humni raayyaa ittisa biyyaa naannichaa erga to'atee booda bulchiinsa haaraa hundeessuuf akka jiru himame. Sudaan Kaartum keessatti raayyaan ittisa biyyaa erga injifatee booda mootummaa haaraa hundeessuuf akka jiru maddeen waraanaa wabeeffachuun Reuters gabaaseera. Waraanni Sudaan Kaartum guutummaatti erga to'ateen booda mootummaa haaraa ni ijaaraa jedhamee eegama jechuun maddeen waraanaa wiixata darbee Reutersiif himaniiru. Gabaasni kun kan ba'e hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Abdul Fattah al-Burhaan mootummaa yeroo waraanaa teeknookiraatawaa ni hundeeffama jechuun ibsa kennan hordofeeti. Humnoota deeggarsa saffisaa kan humna waraanaa gartokkee waliin yeroo dheeraaf waldhabdee keessa akka ture yoo ta'u, dhiyeenya kana Kaartum keessatti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhachuun gara masaraa pirezidaantii dabalatee iddoowwan ijoo qabateera. Bulchiinsi siviilii adda ta'e akka ijaaramuuf yaada dhiyeessaa akka ture Raapid Sappoorti Foorsi waraanni dandeettii qilleensaa dabalatee isatti waan hammaateef of duuba deebi'uu isaas gabaasichi ibseera. Mootummaan kunuunsa mootummaa yeroo waraanaa jechuu dandeenyaa jechuun Burhaan walga'ii Poorti Sudaan keessatti taa'ame irratti kan dubbatan yoo ta'u, kaayyoon isaas kaayyoo waraanaa keenya ka Sudaan finciltoota kana jalaa bilisa baasuu irraa hafe xumuruu ta'aa jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatus Raapid Sappoorti Foorsi naannoo bal'aa dhiya Sudaan to'achuu itti fufee akka jirus gabaasichi ibseera. Naannoo Daarfur irratti harka isaa cimsuuf lola irratti bobba'ees jiras jedhame. Burhaan Raapid Sappoorti Foorsiin hojii waraanaa achitti hojjetu yoo dhaabe malee Ramadaana keessa dhukaasa dhaabuun akka hin danda'amne dhaameera. Oduu keenya birootiin pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin humnoonni Kooriyaa Kaabaa naannoo dhiya Raashiyaa Kuruskii keessatti gara adda waraanaatti deebi'uu himan. Kunis erga ji'a darbee sababa miidhaan guddaan irra ga'eetiin waraana keessaa baasuun isaanii gabaafameen boodadha. Pirezidaantichi haasaa karaa viidiyootiin jimaataa darbe taasisaniin waraanni Raashiyaa loltoota Kooriyaa Kaabaa gara naannoo gartokkee Yuukireen qabamee bakka aleellaa haaraa raawwachaa turan keessatti deebisee bobbaaseeraa jedha. Itti dabaluudhaanis waraanni Raashiyaa fi Kooriyaa Kaabaa dhibbaan lakkaa'aman barbadaa'aniirus jedheera. Ji'a Majjii keessaa qondaaltonni biyyoota dhiyaa ji'oota 3 darban keessatti loltoota Kooriyaa Kaabaa irraa ergaman 11,000 keessaa yoo xiqqaate 10,000 ajjeefamaniiru jedhanii akka amanan himameera. Kooriyaan Kaabaa fi Raashiyaan garuu dhimma kanarratti yaadan laanne. Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin weerara Yuukireen irratti guraandhala bara 2022 labsan. Lolli kunis gama lamaaniinuu badii olaanaa qaqqabsiisuu isaatu himama. Torban darbee humni addaa Yuukireen Kuriskii keessatti lolaa jiru guyyoota 21 darbaniif loltoota Kooriyaa Kaabaa achitti akka hin argine himaniiru. Dubbii himaan akka jedhanitti tarii miidhaa guddaan erga mudateen booda baafamuun oolanii jedhame. Dubbii himaan kun itti dabaluudhaan addi waraanaa sun hangam akka dheeratu gadi fageenyaan osoo hin himin naannoo humnoonni isaa itti lolaa jiran qofa eeruun dubbataniiru. Gabaasni dhiyeenya kana basaasaa Kooriyaa Kibbaatiin wal qabatee bahe akka mul'isutti loltoonni Kooriyaa Kaabaa waraana ammayyaaf qophii sababii hin taaneef keessumaa ammoo diroonii Yuukireeniif saaxilamoo ta'uu ibseera. Ogeeyyiin waraanaa gabaasni miidhaa Kooriyaa Kaabaa yoo haala kanaan itti fufiinsa kan hin qabne ta'uu dubbatu. Loltoonni kunneenis erga pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutinii fi hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong-un ji'oota darban keessa waliigaltee nageenyaa fi ittisaa mallatteessuu dabalatee walitti dhufeenya biyyoota lamaanii gadi fageessanii booda ture. Gargaarsi Piyongiyaangi Moskoof kennitu amma rasaasaa fi meeshaa waraanaa hedduuttis babal'ateera. Loltoonni kunneen humna waraanaa Raashiyaa miidhaa guddaan irra qaqqabe jajjabeessuuf kan ergaman ta'us mul'ateera. Waraanni Raashiyaa erga fulbaana bara 2022 loltoonni 5,937 jalaa ajjeefamuu isaanii ibsee booda miidhaa dirree waraanaa irratti irraa ga'e hin ibsine. Garuu pirezidaantii Yuukireen torban kana loltoonni Raashiyaa hanga 350 ta'an akka ajjeefaman kan dubbatan yoo ta'u, gabaasaalee biroon ammoo lakkoofsi kun kanaan ol ta'uu akka danda'u ibsaniiru. Zelenskiin loltoonni Yuukireen ajjeefaman 45,100 akka ta'e ibseera. Garuu ammoo ogeeyyiin waraanaa Yuukireenii fi biyyoota dhiyaa hedduun immoo lakkoofsi loltoota du'anii kanaa ol akka ta'u himu. Loltoonni Yuukireen ji'oota 6 dura Kuriskii keessatti aleellaa akka tasaa akka jalqaban yoo ta'u, lafa Raashiyaa iskuweer kiiloomeetira 1,000 ol ta'u qabatanii turan. Ergasii humnoonni Raashiyaa kutaa guddaa naannichaa deebisee qabachuu danda'aniiru. Haa ta'u malee Zelenskii jimaata darbee dhaabbata oduu Rooyitersitti akka himanitti Yuukireen kamisa darbee Kuriskii keessatti aleellaa haaraa eegalteen daangaa kiiloomeetira 2.5 keessa galaniiru jedha. Waraanni Raashiyaa ammoo aleellaa Yuukireen ofirraa qolachuus ibseera. Himannaan gama lamaanii kun madda walabaa irraa hin mirkanoofne. Taatee ijoon jimaata darbee mudatan kan birootiin ammoo waraanni Raashiyaa humnoonni ishee magaalaa ijoo Torestii kan naannoo ba'a Yuukireen Dooneetskii keessatti argamtu qabatee jedha. Haa ta'u malee dubbii himaan waraana Yuukireen wiirtuu industirii keessatti lola itti fufee jira jedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tarii
Torban dhufu keessa Pirezidaanti Zeleniskii waliin wal arguun hin oolu. Akkasumas Pirezidaanti Puutiin waliinis haasa'uun koo hin oolu. Waraanni sun akka xumuramu arguun barbaadaa jechuu isaanis miidiyaaleen gabaasaniiru. Gabaasni kun kan BBC ture. Egaan dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabannee kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Kelloo miidiyaa irraa oduu guyyaa boriin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.